Kuma maqaa xureessuu deemti malee wallahi obbolummaadhaaf tana dhufte qabdu. waan isa dhufteen qabdu qa. Osoo obbolummaa tana dhufte qabaatte Bakka ati taa'ee jetteen teessee si eeggatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kennaatuuf salaamanni kiyya kan jaalalaa kanonni irraa ka'ee laga bara qaxxaamuree bakka isin jirtanitti isin haa ga'u. Obboleeyyan ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jirtan hundi keessanuu kan dhiiraa kan dhalaa kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa hundi keessanuu warri ooltan akkam ooltan warri bultan akkam bultan. Egaa akkuma beekamu naa fi Taajuun dubbii tiyyaa fi taqolaa aartii saniif achi deemnee har'aan tana guyyaa lama achi bullee dhufne hoggaan dhufu naayilii jaartii Kadir mana kiyyatti dhiiseetiin hin deeminii hanga adasi deebi'uu baay'ilama akkanaatiif akkanaa waan hin qabuuf jee itti dhaammadhee deeme. Isiinis kunoo mana naneeyne hoggaan dhufu qe'een duwwaadha. Qulfii ganda ollaa naa keessee kutte achuma fuudhetiin mana firraa seene inshaallah gaatee tiyyaa fi tagartee nasruuti illee dhumte manguddichi wajjin bakka san turrellee Jaafar qe'een tiyyin Oromootti dhiyaattu Arabaa wajjin galla warrillee na yaadaa irraan tanagaa guyyaa lama ji'eetiin illee kaatichi nu jalaa karaa mana isaa hute. Amma kun naa fi Taajuudhaan waliin dhufee as jira. Hoggaan dhufu waa dubbiin ajaa'iba natti taateetumaan anis waan hin dubbadhu wallaalee rifadhee kalaas isis bakka jirtu nagarree bilbilallee gijeen irra bilbilallee anumaatuutu dhaqee jaarsa isiitirraa Kadirirraa fuudhee fidee fi mana kiyyatti nama fudhadheetiin gaa namaa wajjin mana keetis si galchaa bakka tanaan sossooyin kaniin jeenii mana dhiisee deeme asumatti gartee ulfii nama naa kannite kutuun isiituni ajaa'iba akkasitti gaatii du'aa inuu godhaa isii sanillee rabbi haa mul'isu jaa waan addaati innillee kaatii ammaan tana na qomata mana kiyya jirtiin quba qaba namni hundinuu akka isiin nabila jirtu quba qaba har'a gartee gara isiin mana kiyya gaafa dhiiftee deemte maal naan jaa namaa fi innillee akkasitti gartee ani tanaatiitu na rifachiiseetiin akkuma dhufee gattaa'een kaameraallee isinii kaa'ee osoo hafuurallee hin baafatini. Takkanaati Taajuu keenya beeki kaati waa garii abbaa firraa laalaa jaanii. Inshaallaati gaa wanni feetallee yoo qoloftu taate bakka itti taa'uun qabu kaatiisisaniin barbaada. Walumaan barbaadna manatti illee silaa atis bubbultee jirtaa kaniin manatti illee si galchu. Tanaan danqaanillee duraan namaa wajjiniin mana si deebisaa jeen namni manatti wajjin si deebisa jee akka nama tokkotti addadalleen sumaa beekadhu abiraatii miti. Amma gaa isiin akka macca jettee mana kanaa baatee deemuun maal nama laalchifti. Namnillee waa namaan ja'a. Innillee narraan tana gartee kennaan aarana qabaa dubbiisaniif jecha gartee isii tana gartee akka isiin mana isaa dhahiteen achi oofee naan ja'a namnillee nanumaan ja'a. Si gartee waa garii firaa namni gartee achi ilaalee dubbachuu gaariidha. Kanaatu beekadhu ammaan tana mataa dhukkubsee akkana hojii dhufneen haalii caala haliin keessaa uffate haliin maraa taadha haliin tanamaa keessa achi ba'ee jira akkuma itti agarsiisanitti. Ammallee inshaallah ni dhufti ni dhumtiiti. Akkasumatti mallee akkuma itti yaa'u jirrutti sanis bakka irraan geenye alhamdulillahi arkuuf teessan isiniiti ammallee ni gartaniiti. Tanaayiliitis namni tokko hoggaa mana tokko nama haate namni tokko ka'ee eega nama bira dhufe bakkuma san gattaa'eeti namni qalbii takkaan nama eegee akkasitti akka nageenyi nama jiddu bu'u. Silattuu lolli jaarsaa fi jaartiidha. Akkuma arrabaa fi ilkeen wal dho'itu waa takka waan wal godhaniis hin qaban. Sanuma keessa taatee ammoo innillee yoo innillee yakka guddaa isii sanirra raawwate har'aan tana obboleessa isaati jettee haatee kannaadhaan dhufte. Silaan dhufu baattirra wayyamee laa mee dhiisi obboleessa kiyya ammallee dhalaadhati. Osoo dhuftee gartee kabajaadhaan akkaan hanqee dhiisisanii mana teessee na eegde dhugaadha kun dubbii achi dhayinne santu gartee ani buruun si galchaan jeen guyyaa sana
burummaa san gartee dubbii tana noon bise har'aan tana gartee achi bullee achi oollee dhufne anis tanumaatitu akkatti bahan beekan malee akkatti galan hin beekanii na bulchee sigalee osoo gartee bakka tana teessee na eedee dhuga osoo na dhufu baattee irra wayyoonni duuf tana. Maqaa namatti gartee namni maqaa walitti hambisuu fi gartee walammeessuu maqaa walirraa eeguun silaa bareeduma ture itti himadheetiin tana hunda biraa deemee beekadhoo karma tokkotti. Ati itti himattee duuba obboleessa fayyanii beeyta wanni takka takkana isii godhu jiru isiidhaaf. Duraanuu akkuma jedhanitti dhalaan hanquma harmi sii rarra'u takka eeyiliin siiti rarraatii gaa. Kanuma ammaan tana si hojii karoora tokko karoora san wajjii wal mari'attanii eegaanii fi waliin mijjeeffattanii waan san jidduudhaa fixattanii wal taatanii eegaati biraa deemte isii daqiiqaa 5 keessatti garagalti. Maaliif yoo taate xiqqaa keenyarraa guddaa keenyarraa ni beeka namoota namni dhalaa obboleettiidhaafis hin qabne hin jiru. Kan fuudhiin illee obboleettiif qaba. Kan fuudhees jaartii namoota ni qaba ni beekaati. Saniifuu obboleeyyan kiyya alhamdulillahi arrallee san ni dhumti jala deemneetuma bakka isiin jirtu baafna du'aa'ii nutti godhaadha. Ammoo wanni takka ta'isiidhaas akkana garaa gubee deemu jirtu. Ta'isii barmee fakkeenyaaf wanni feetillee yoo karaa garaa guddataa jiru keenya eega deemtee na dhuftanii kun nama jeetiin asirraa ka'ee achi dhaqee telefoona isii san fuudhee fi mana kana fide seeraan ta'us aadaan ta'us jaarsa kee kan kadiir kun gartee obboleessi kiyya kanama tokkotti obbolummaallee yoo kan wallaalu ta'e nama fudhadheetii mana sanirraa sirraa baasee intalti dhalaadhaa gartee atarra biyya namaa keessa gabba'uun taatu isa sirraa adee mana kee keessa nagayaan jiraatta hanqaan siddii guutti obboleettitii. Maashiitii bakka tanaa gadi hin bahinii jeetiin itti dhaammadde gaafa akka nana gootu yaabome. Barkaa isiin ammaan tana dogongora seenii qabdi jedhu godha waan takka ogummaa abbaa bira gatta'anii arraan tana siif balleessee jira jaanee ni beekte. Bar silaa badiin fakkeenyaaf akka itti badiin haasa'amtu. Silaa dubbiin isiin bakka isiin seente san garree. Amma kaan jedhe. Isitti naa barbaannuree bara bakka itti teenyu waan jirtu naa turra fardii. Sigalee amma galtee bilbilaan cufattee jirti akkuma agartutti irratti tumuu jireenya qabdi. Sigalee cufattee jirti. Poolisa maaliin seeraaniin galtee waraanaan dhaqee ilmoo tijjisan irraa fudhadhaa. Maarii taa'eetu jirtiin kunis ammas yaa'ii biraatti dabalti jeetiin akka obboleettiitti galtee taa'i. Dhugaa irraa qadiin obboleessa kiyya qadiin jaaladhee isii sammuu hin jibba. Hin jibbitu. Sababiin lola isaaniitis ati dhuban qabdu malee dubbummaa gartee irraa dhufu tan. Kanumarraa ka'e gaafa aliin qabameen harka jiru gartee mukaa irratti mataa jabaatu sun qabameen nu bira jiru. Akka gartee waan isiin tunna suritti himteetti bakka nuti jiru namuun beeku isii malee dumaa ishii dennee gaafa akkanaa jirti. Hojjennee yaamnee sanirratti isii qofaaf bakka san quba qaba nasruun akkamii poolisa beekee bakka san nuuf fide siitu ibsitii tana himee fi jennee anillee naaree jaarsillee hin taane aboo jidduu dhaqeetiin feetuu ishii naa himtu feetuu adiif tana yaattee mushaafila goottee ilmoota tana hiyyoomsitee yaa'iin takka dhuftee fakkeenyaaf har'aan tana agartee isiin tuyyoo ilmoota tana bira gabbaate ilmoon tun ni adi hiyyoomti tanuma hundaaf jeeti waa hunda gartee dhiirti. Ni obsiti bira dabre isin jaartitii yaa akkamitti cittitti yaa baafti jettee aartee mucaa kana gartee jiruudhaan inni yoomsin jeetiin itti dubbadde biraa deeme. Inninis osumaan akkana jiruutti xiyyeetana dhiisee isii tana gartee tumee maal godhee afaan hunda hidhee cancalee cuqqaarreetti manarraa baase. Eega manarraa baasee isiinillee mana kana nan dhufte guyyaa sanqanii ati baay'ilamaan boruu qabaa jeetiin ati hunaaf bilbilte akkanaati takkitti si dura dhaqeetiin boodarra wajjin dhahii na jette san dhaqee telefoona inni irraa fuudhee gartee isii alatti ari'ee irraa fuudhee fi asif fideef inni kun haalaalatti guyyaa tokkollee dhaqee ilmoo tanaan buleetiif ilmoo silaa hookaati abbaan waan danda'u ilmoo haadhuun dhaltee tokko godhu beeka guyyaa tokkoo hin bulchu mucaan suni ifif booyee asinna dhufaa bakka tana taate yommuu kana dhufee bartee mana kiyya kana si tuqu taate
roorroodhaan san gartee tuffiitiyya. Anaatu gartee sirraa roorqa jeeni itti dubbadde kan nama tokkotti. Har'a gaafa kaatee asumaan akkama batte qulfii gandanaa beekse akkam daamtime. Laa rakkoodha akka kuni akkami duboo fannaati fakkeenyaaf asirratti bakka qalbiin teessi yaadu jirtu ni qabda nama isii baasee fi kana yaanii nama isiin hidhannaa walitti qabdu. Bakka isiin daytu. Yaa silaa bakka isiin daytu beeke. Bar hangana hundara guduun taa'u bar silaa ogusumaan dhaqee walla jala. Gandi isiin gartee qulfiitti kan illee hoggaa gartee kannaan dhufe kannaa fi qulfii tana jechuu malee bakka tanaan dhaqan hin jennee jaan kitanii jeeqiti hin qaban. Tuubamee dubbinsitu yaaboo ajaa'iba yaaboo. Dhalaan tun dhiiroo maali akkanuma qalbiin namaa tumboo. Aboota akka itti hubatana silaa gartee rabbiin narraa mul'iseen mana sanatti galtee galuullee baattu gartee ambaan gartee wala galtee. Rabbiin gartee narraa buuse fixadhee beekan sii galee. Rakkoodha. Har'aan tana kabajaadhaaf duraanuu obboleessa gartee jaarsaati jettee na dhufte bakka tanatti kabajaan sun eessa duraa kutteeti hanganumatti waan irra jirus quba qabdi. Akkaan gartee aniin kun isa cinaa isii tana cinaa dhaabbachuu jirus ni agarte. Isa kana lolaadha. Naaf inni sababa isii tanaatti harkaanillee wal geenyee kaadha. Amma inninis dubbii sanarra dhaabbateeti akka mana isaa dayite. Duraanuu aara waliin qabna. Mana isaatii diimtee jechuun godhage. Duraanuu aara waliin qabna. Isumaatu bajjuma malatee fi hojiisee. Kaninaan sababa isaatti gartee na suduu fi maareen qabanii aliin faana akkasiin na cafaqan. Deebi'eenniin araarama ja'a. San duraa unaaf inni waliin baay'ilamanneeti. Aboo ati ijoollummaa si jira dubbii tan dhiisi yaa'iin faayidaan qabdu. Arrallee atu sababa yaa'ii tanaatti dalagaatti irraa buuteetti gartee rakkoon irra jirta. Anis sababa yaa'ii tanaatti gartee maallaqaan qabuu meeqaan itti kasaare bu'aan hin qabdu dhiisi. Nasruma sanuu gartee manguddoodhaan araarfanneeti osoon juutiin isaas daddabee aboota xiyyaafiteetillee namarra walii mannaa jeeni sanitti addaan baane. Hayyee arra deebi'eetee gaafa maqaa kanatti haqachuudhaaf dhufte akkami? Laa isiin amman hin tolchine isiin. Suma maqaa xureessuu deemti malee obbolummaadhaaf waan isa dhufte hin qabdu qaba. Osoo obbolummaa tana dhufte qabaatte bakka ati taa'ee jetteen teessee si eeggatti. Roorroo ishiidhaa tana itti ilaalu takka hin qabaniin kun akka nama tokkotti cinaa dhaabbaddeetiin dhiisii boonta tana siiti turoorisu jira. Gartee taphadiisii hunda isarratti gaafa kana goote duuba beekame amma kaanee akka dhayinee ilaallee bakki ilaaluullee waan jirtu mabada deemnee kaati ijoollee ganda isaanii takkaatu gamana jiraa jaani yoo san biratti illee kabuttu taate dhayinee ilaallaa yoo gartee immoo achiin jiraanne taate kaati rabbumaatu gartee maqaana tureessanii bakkaan itti bobboollee waan qabu. Takkanaati kaati hordoftootaa fi kabajamtoota keenya naayiliin kaati tanii mana dhiisee biraa deeme na jalaa badde. Inshaallah kaati rabbi haa mul'isu jaati isinillee du'aa naa godhaadha. Maqaa hin taane naa buusuudhaaf isin waan kana dalayde. Inshaallah ni mul'atti gartee kan rabbi mul'isu taate ammarraa qabnee gartee naa fi taabiin obboleessa kiyyaas isii barbaaduudhaaf deemna. Waan inni dhaga'een hanqaan isin deebuutti nagayaan naa turaan isin jechuu barbaadaa galatooma.